Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo isinis akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan isinirraa qaba. Egaa walitti deebinee jirra akkam jirtan fayyaa keessanii annagaa kootii akkuma nalaaltan galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa warroonni kaargoo irratti waa'ee kaargoo irratti waanuun jedhii warreen jettan jechuudha. Waa'ee kaargoo ani hin beeku kaargoodhaanis hin erganne sobuunumaa naaf hin godhu hin erganne jechuudha. Akkuma beekamu jalqabarraa isinitti himeen ture ani kaargoo hin erganne ani kan hin galeen shaanxaadhaan hin galee shaanxaa sunuyyuu maallaqa hedduu akkana fixee waa hedduu isinitti himeen jira. Namoonni tokko immoo ani waa'ee maallaqa keessan qabadhaa galaatoo biyyatti bitadhaa uffannuu biyya keessan ni jira kan biyyaatti caalaa kan jedhe sani tareetii isin hin argine ta'uu danda'a. Anis duraan akkasuma jechaan ture namoota hedduudhaan maalan jechaa ture isobuu akka ijoolleen fudhatanii hin galleef yookaan akka nu fudhannee hin galleef waan hundaa achitti bitadhee tan galaa jedhee tanan jechuudha. Yeroo sana ani hin dhaga'u jechuudha akkuma keessan kana. Garuu immoo gaafa achi bittanii baasii hunda itti baastanii jettasan bushaa biyya keessanii san sinawwisiisa jechuudha. Maaliif achi kaargoo baasiidhaan ergitu. Fakkeenyaaf kaargoo soo ta'e kaargoon kun tolan galu jechuudha. Asitti achi yookiin roottoo yookaan kaartooniidhaan dhufa. Kaartoonii kanaan gaafa dhufu kaartoonii sun tola mana keessiif hin ga'u jechuudha. Fe'aadha. Fe'aa sanii mana kee gaha. Kan fe'u kophaa nyaataa kan immoo baatee deemu makiinaan kophaa nyaata jechuudha. Kana fakkaata. Ani immoo waa'ee kaargoo irratti homaa isiniin beekee homaa isiniin hin jedhu. Gammee yookaan warroonni Dubaay jirtan gammee yookaan naayilaan waan jedha jechuudha. TikTokiin isaa naayilaan waan jechuun naayilaan jedhetti lakkoofsa tokko fuulduratti qaba. Isa saniin kaargoo isatu baay'ee ergaa baay'ee namoota hedduudhaafis gargaarsa taasisee erga waan ta'eef namoota hedduus gara biyyaatti galchaa jira waan ta'eef isan beeka. Kaargoo akkamitti akka itti hojjetu waanan isa hordofuu fi isa naayilaan waan jettanii gaafa sarchii godhattanii TikTokii dhaqxan porofaayilii isaa jala immoo gaafa seentan liinkii waatsaappii isaa achi jala jira. Akkasumas lakkoofsi isaa achi jala jira. Achi jala argattanii waa'ee kaargoo kana isarraa baruu akkamitti akka ergattan hunduma isaatu immoo isarraa barata. Yeroo duraa tokko kan hin dhagahee liivii irratti jechuudha nan dhaggeeffadhe inni liivii irra jira. Gaafa sani birrii 12 ta'ee birrii 12 shilingii akkas birrii 12 ta'ee birrii Dubaay jechuudha. Dirhama Dubaay akkasitti erga jechuudha. Isa kana immoo mee isa kanaanuu gaafa herreegdan kiiloon 10 birrii meeqa ta'a? Kiiloon kaartooniin tokko walumaa galatti akkan itti herreegetti kaartooniin tokko jechuudha. Kaartooniidhaan erguu miti isaan kaartooniin tokko kara maallaqa kuma akkas 1600 waan akkasii jechuudha. Kiiloo birrii jabaadhaan erguu akkasuma immoo wannidha jechuudha. Baay'ee fixa jechuudha. Fakkeenyaaf kaartoonii 2 yoo ergite birrii ji'a tokkoo si fixa jechuudha. Birrii ji'a tokkoo si fixa. Gaafa as gahe hoo asittis tola siif fe'amu saniinuu jechuudha. Warroonni kaargoo ergatanii galantu jira jechuudha. Odeeffannoon dhagaa. Gar malee fattashaan akka jirullee tanaan durallee viidiyoo koo keessatti isinii dubbadhee ture jechuudha. Fattashaa jira baay'ee nama fattashu kaargoo hedduu fattashu. Maaliif hiiqoolee garagaraa keessatti qabatanii galan jedhanii waa yaadaniif meeshoola adda addaa hin qaraxusi akkasumas sirriitti fattashu jechuudha. Kana fakkaata. Yoo uffata ta'e kaargoo gochuun faayidaa hin qabu. Isiniin jechuu barbaadetan ammas taanan kaargoo soo gootan uffata soo gootan waan barbaadan godhadhaa isin gazaba keessan namni isin daangessu hin jiru. Maaliif hunduu akka ofii barbaade akka fedha ofii taasifataa miti. Isinis akka fedha keessanii taasifachuu mirga qabdu jechuudha. Garuuti immoo wanti isin godhuu qabdanii maal fudhadhee galuun qaba? Kaargoo maal gochuun qaba? Meeshaa achi hin jirre meeshaa biyya keessatti
tarii argachuu hin dandeenye tariitii kan argattan jiraachuu danda'a. Kan biyya keessan keessa jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf meeshaa uffataa na gaafattanii jirtu. Meeshaa uffataa argee hin jira jechuudha. Dhaqee too gatii isaallee gaafachuu baadhu meeshaan uffataa akka jiru ija kootiin gaaf tokko argee hin jira. Erga sanii koomentii keessan argee jechuudha. Amma immoo bakka san deemee gatii isaa gaafadhee irratti isiniif hojjechuuf ani qophiidha jechuudha. Gaafii keessan deebisuudhaaf yoomiyyuu yeroon illee natti xiqqaatu natti deemuun natti yeroo na argachuullee baadhu isinitti himuuf qophiidha jechuudha. Yeroo kamuu jechuudha. Gatii isaa gaafadheen isinitti ma'anii argeen jira. Magaalaa Asallaa keessatti maashinii uffata miicuu yoo barbaadan laawutoppii faa TV waan barbaadanii achii fidattanii yaaddu jechuudha. Yookaan nama achii faa erguu yaaddu asuu hin jira. Maallaqatuyyuu maallaqa yoo qabattanii galtan maallaqaan asii bitachuu ni dandeessu. Waanni hundi kanuma biyya keessaa wayyaa. Maallaqa keessan qabadhaa galaa isiniin jechuun barbaade jechuudha. Kana fakkaata waa'ee kaargoo akkuma isiniin jedha gammeedha. Warri Dubaay jirtan kaawwan hin beeku. Warroota Suudii jirtan warroota gara biraa jirtan waan hin beekneef isaasan keessa nan galchina. Warroonni Dubaay jirtan garuu namni gammee wallaale hin jiru. Gammee yookaan naayilaan waan jedha TikTokiin isaa haala saniin TikTok isaa sanii dhaqxanii gaafattanii yeroo baay'ees liivii seenaa liivii jalattis gaafattanii lokeeshinii lakkoofsa isaa keessan kennitanii fi lokeeshinii kennitanii fi dhufee isin gargaaree nama isinirraa fuudhee deemuu danda'udha jechuudha. Namni suni kana fakkaata. Waan kaargoo erguu qabdan qofa ergadhaa. Maaliif guyyaa tokko isin gaabbisiisuu danda'a osoo micayyoo sun dhuguma jettee jechuun keessaniin oolu jechuudha. Gaafa galtan biyya keessan keessatti waan hundumaa gaafa argitan odoon akkas godhee jiraadhee jettu jechuudha. Anuuyyuu hedduu na gaabbisiisa jechuudha. Maaliif osoon maallaqa koo qabadhee galee raadhe shaanxuma kanaayyuu uffatuman galadheen kana shaanxaa kana dhiisee maallaqan isatti baasisan osoo fudhadhee galee nan bitadha waan jedhu tokkotu sammuu koo keessa na dhufe. An akka kiyyatti naasaa jira beeka. Akka nama biroo ta'ee haasaa hin jiru. Namoonni hedduun keessan immoo tarii warroota suuqii biyya Dubaay keessatti banee jiru ta'uu danda'a. Biyyoota garaagaraa keessatti suuqii banatee uffata hojjettu jiraachuu danda'a. Dambanyoonni akkas wantoon warrootni akkasii sun jiraachuu dandeessu. Isa nan galchuun warroonni immoo shaanxaa fudhannee gallaa uffata fudhannee gallaa maatii keenyaaf uffata binnee gallaa warreen jedhanii yaadan keessattuu jechuudha. Baay'ee ulfaataadha biyya keessaa bituu wayyan jedha. Akkasumas immoo uffanni barbaadni hunduuyyuu hin jira jechuudha biyya keenya keessa. Abaayaa ta'ee uffata qamisii ta'ee iskarbii shaashii ta'ee waan hin jirreeyyuu hin jiru jechuudha. Wannumti hin jirree hin jiru biyya keenya keessa hunduu hin jira. Ba'aa qofa ofitti hin dabalina. Isiniin jechuu barbaade tanan warri galuuf dhiyaatan akkasuma maashiniin uffataatis ni jira. Yoo Asallaadhaa dhaabame irra caala Finfinnee Adaamaa hedduu jira jechuudha. Asallaas immoo argeen jira. Gatii isaa gaafadhee iddoo san deemee isinitti himuuf qophiidha jechuudha. Guyyaan deemetti magaalaa keessa jechuudha. Deemee iddoo isaa ga'ee iddoo isinii hojjedha. Hamma sanitti immoo obsaan nu eeggachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oraa bulaa deebana haasaa koo keessatti yeroon isin mufachiise immoo dhiifama naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni immoo mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Warroonni immoo sabiskiraayibii gootan hiriyoota keessaniif sheer gootanii waan asirratti darbu akka isaan hordofan gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oraa bulaa.